hordoftoota Kiristoosii erga ta'een immoo jireenya keenya immoo akkamitti jiraata tajaajila hojjata mana keenya maatii teenya itti gaafatama qabnu akkami baana. Tajaajilli maatii keessa ka'a maatiin kun tokko fooraa dhufu jenne yoo asii gabbaanne waaqalle sodaanne dubbiin baalaansii barbaaddi waan jedhu irra walii galle jechuudha. Dorgommuu hin qabu waati. Taayimii keenya akkamitti baalaansii goona isa jedhu irratti haa hundoonnu malee waan filannee adda baasuu dandeenyu miti wanni hundi waa wal qixxeeti. Nuutine maatiin dura hojii dursaa inni nuti. Woyyuu Holistic Media. Woyyuu Holistic Media. Mata duree jireenya waa hedduu fi keessa qaba. Jireenya hafuuraa, jireenya hojii waa hedduu fi keessa qaba. Maatii fi tajaajila jedhu kan nama wal madaalchinee nama amanaan tokko hordofaan Kiristoosii dhugeeffataan tokko akkamitti adeemuu danda'a wal faana akkamitti wal madaalchisee waliin oofuu danda'a waan jedhu irratti mari'achuuf yookiin irratti dubbii waaqaa bu'uura godhanne irratti akka mari'annuu fi bariisoo magaadaa jedhama. Hordofaa Kiristoosiiti haga danda'u tirataa afaanuma deema. Hordoftoota Kiristoosii erga ta'een immoo jireenya keenya immoo akkamitti jiraata tajaajila hojjata mana keenya maatii teenya itti gaafatama qabnu akkami baana. Kallattiin balancing work ministry and family life waan jedhu irratti haasa'uu fi gaaffii mana kana guutuuf qaba. Kamtu Dursuu waan jedhu. Which should come first? Kamtu Dursuu? Just talk, I will give you 2 minutes akka tajaajilaatti. Woyyuu Holistic Media. Woyyuu Holistic Media. Marii dansaa akka qabaataa turreef qabaataa jirru natti dhagama. Mee gareen tokko yaada daqiiqaa tokko qofaaf. Woyyuu Holistic Media. wanni jenne maani yaadicha asirra ka'ee kamittuu jalqaba jireenya keessan keessatti tokkoffaa ta'uu qabaa akkuma jedhame waaqi ka'eera hojiin ka'eera ammallee maatiin ka'ee jira baay'ee waa hedduu irra marannee waa hedduu irralleetti yaadaan wal dhannee wanni kun hundinuu baalaansii yoon ta'ini jireenya nama tokko keessatti baay'ee rakkisaa tokkoffaa fudhatiisaaf lammaffaa fudhatiisaaf sadaffaa fudhatiisaaf tokkochas keessa dhidhatee ennaan rakkoo guddoo qaba jennee akka rakkootti kaanyee garuu ammoo wanni jalqaba ta'uu qabu waaqi jalqaba ta'uu qaba sababiin isaa waaqi uumaa waa hundaati lafaa samaa isatti uume waaqa tokkoffaa yoon godhatin jireenya keenya keessatti guutuu ta'uu hin danda'u waaqa tokkoffaa godhuu qabnaa inni waa hundaaf bu'uura waan ta'eef jennee akkasii walii galle inni lammaffaa ammoo maatii waaqatti aansee kan jiru maatii yoo maatiin tajaajiliin waan maatiin barbaachisu yoon godhin alalle banee tajaajiliisaaf waan biraalle godhiisaaf guutuu miti indo bakka biraatti tajaajilli maatii keessa ka'a maatiin kun tokkoffaarraa dhufu jenne yoo asii gabbaanne waaqalle sodaanne lammaffuma gooneef maatii kanaafu maatiin itti aanuu qaba tajaajilli mana keessaa baa jireenyi mana keessaa baa
Kanaaf jennee sadaffaan ammoo hojii hojjetanii daldalaa ta'uu danda'a, hojii mootummaa ta'uu danda'a. Yoo sadaffaarratti sirriitti hin hojjetin maatiin jiraachisuu hin danda'anu, ifillee jiraatuu hin danda'anu. Yoo kanan jiraatin ammoo waaqallee gammachiisuun rakkoo. Kanaafuu hojiin sadaffaarra kenne kana fakkaata. Yaada maranne keessa jennee xiyya ammoo asii mudhinnee jirra. Xiyyi kun maan jedhu in balanced first God, next family, three career, and wanni jala sarree qotuu qabnu yoo balance hin ta'ini orderiin ku harkaanu badaa jennee gareen tokkoffaa akkas jetteetti waa waliin dubbanne waan goo dubbadhe waan rafeenu qaba. Isin yoo harkanaa dhoottanee looseesee yaa warra kaan waliinu. Woyyuu Holistic Media. Gabaabumatti dubbiin akka lamatti ilaalanti waan jedhu irratti walii galle tokko kontekstii dubbichaatiin dubbii ilaaluu qabna. Akka walii galaatti kitaaba qulqulluu yookaan kitaaba Woyyichaa Maatewos 6:30 kaasinatti fakkaata. Isa bu'uura godhanne dursa qulqullummaa mootummaa Waaqayyoo barbaada akka jedhu san inni bu'uura jenne kontekstii biraati sun. Kontekstii amma keessa jirru kanaan haala leenjii kanaatiin ammoo dubbiin baalaansii barbaaddi waan jedhu irra walii galle jechuudha. Waaqni mataa isaatu abbaa madaalliiti. Halkan immoo guyyaa dursa inni dhangaaffii kana deebisuuf namatti ulfaata. Bona immoo gannat dursa yoo jedhanillee akkuma san namatti gaaffii kana deebisuuf ulfaata. Kanaaf kontekstii amma keessa jirru kanaan waan cufa baalaansi godhuu qabna. Haa ta'uuti rakkoon guddoon biyya keenya keessa jirtu, uummata keenya keessa jiru, kama kitaaba qulqulluu kana keessa jirtu dubbii akkaataa isiitiin hubachuu dhabu. Fakkeenyaaf bakka tokkummaan jedha simbirree Waaqayyoon simbirree iyyuu hin sooraa. Inni jedhu kun nama hedduu hin dogongorsaa. Kontekstii dubbichaatiin dubbii hubachuu dhabu. Yesuus Kiristoos warra nama du'ee du'aaleyyiin haa awwaaltuuti ati abbaa keetii awwaalini biraa koo jedhee jira. Kulleen nama dogongorsaa. Dubbii akkaataa isiitiin hubataa yoo hin deemin baalaansi godha yoo hin deemin ittiin rakkanna waan ta'eef dubbii baalaansii akkaataa wanni isiitiin hubannuuti dhufaatii isiitiin hubannuuti. Ka jedhu irratti waliigallee garuu akka waliigalaatti waaqa dursa ka jedhu fudhannee jirra jechuudha. Woyyuu Holistic Media. Nutis waan addaa garee tokkoffaatiin wal fakkaata. Tokko namni jiraachuudhaafu waaqa beekuun barbaachisaadha. Tokkoffaa waaqaaf jalqaba kennine achiin duuba akkuma jenne maatiidhaaf kan jedhu maatiin deemee tokkummaa uummataa yookiin bakka bu'anii isaallee kennuun barbaachisaadha. Sadaffaarratti ammoo hojiidha. Wanni kun ammoo baalaansii ennaa goone tokkuma akkuma isaan jedhan baalaansii godhuun hin barbaachisa. Garuu dorgommuu hin qabu waaqi. Jennee fudhanne akka dhimbeentaatti yoo kenne sadarkeessinee yoo kenne akkas ta'uu danda'a malee waaqaan alatti namis hin jiraatu. Hojiin hin jiraatu. Kanaaf first one for us waaqaadha jennee garaagarummaa qabu itti bal'isuun hin danda'ama garuu yeroo hin qabnu kanumaayyoo gaariidha. Garee afuraffaa. Woyyuu Holistic Media. Yaada kenna namni baay'een dubbateera. Nutillee wanni garee keenya waliin rammadne jalqabarra waaqa jira isa jedhu waliin mormine waaqi jalqabarra jira yaada waaqarra haasawaa jira waan jedharra walii galle. Inni lammaffaan waa'ee maatii ka jedhu maatiin nuti akka maatii haadha manaatii abbaa manaalletti akkasitti fudhannee turre seera uumamaa kitaaba daddoo jalqabarratti waaqi waan baay'ee ta'e jedhee dadee ka'eeruuni kireeditii guddaa kan kenneef maatii ifiitti aanee hadaraatti kennee eegaa tissaa jedhanii ka'ee barsiisee biraa deeme akkasuma warri waaqarraa erga fudhatan namni akka Abiraamii fallee waaqi gaafa eebbisuu horaa jedhee gaafa hadaraatti kennu haadha manaatii abbaa manaatii kireeditii kennee jireenya fiira darbane gara ministirii akka isaan deeman barbaade waan jedha haasonne gara kakuu haaraallee gaafa dhunnu gooftaa Yesuus inni nu waggaa 30 maatii walii akka ture maatii tajaajilaa akka ture ministirii waggaa 3 lafarra turuun dura maatii waliin jireenya shaakalaa akka ture maatii akka dursu lammaffaa kaanne akkasuma waa'ee saargicidhaa qaana zagaliilaadhaalee kaanne gooftaa Yesuus waan baay'ee hojjetaa ture keessa dhaggamee dhuma isaanii hegereen maatii akka hin banne waaqa waan barbaadu Yesuusillee waan barbaaduuf keessummoota biratti inni dhaggamee
bishaan gara wayiniitti jira inni jedhu suni maatii keessatti hiika guddaa qaba waan jedha. Laallee maatiin ministirii tokko maatii dursuu qaba waan jedhaati. Sadaffaadhaatti immoo hojiin ministiriin jireenya maatii irratti aanee itti fufaa waan jedha haasofne ulfaadha. Woyyuu Holistic Media. Yaadi keenya almost garee lammaffaa walii wal fakkaata. Garee lammaffaa walii wal fakkaata. Kamiif dursa kennuu qabna ka jedhuu fi akka nama dhugeeffatee tokkotti teenee waan mari'ataa jirruu fi wanni hundinuu gaafa waan kana ilaalu waan sadiinuu wal dura qabnu akka nama dhugeeffatee tokkotti ilaalla. Gaa'ila ta'ee yookiin maatii, hojiillee, waaqillee, tajaajilallee ta'ee wanni hundinuu waaqa keessa arganna nuti. Kana jechuun maali? Namni tokko gaafa fuudhe yookiin immoo gaafa maatii horateeru imaanaa waaqi itti kennu inni tokkoffaani maatii isaati. Kunillee waaqa kenneef jechuudha. Gara daa'immanillee yookiin immoo gara hojiillee deemnee wanni kunillee kennaa waaqaati. Yaamicha yookiin immoo tajaajila gaafa jennu tokko daldalaa akkaataa daldalaan immoo waaqa tajaajiluuf yaamamuu danda'a. Kun immoo isteejiif akkana nama yaamamuu danda'a. After all hojiin dhugeeffataa inni kamiyyuu tajaajila jennee yaanna malee yeroo kaan tajaajila keessa seenaa yeroo kaan immoo tajaajila ala bayaa yookiin immoo tajaajila nama muraasaa kennamee kaaniif hin kennamu jennee akkasitti hubannu akka tiimitti wanni nuti walitti galle hundi isaaniin barbaachisaa sappaareet gochuu hin dandeenyu wanni kun waan madaalliif nama rakkisaati akka nama dhugeeffataa tokkotti taayimii kenna akkamitti baalaansii goona isa jedhu irratti haa hundoonnu malee waan filannee adda baasuu dandeenyu muti wanni hundi waa wal qixxeetii qixa jennee akkasitti walii galle. Woyyuu Holistic Media. Wanni yaadi guddaan nu garee jaffaa, garee tokkoffaa, lammaffaan, sadaffaan, afuraffaan, shanaffaan waan nu dubbannu hundaa dubbattanii Waaqayyoon isaa eebbisu. Kanaaf wanni guddaan asitti dubbatama. Yaadi bal'aan asirra ka'u jiru waan tajaajilaa hojiitii fi wanti kun akkamiin baalaansi ta'aa deema waan jedhanii barumsi kenna guyyaa irraa mariin kenna isa kan waan ta'eef asirratti yaadi mari'achuu jirru walii yaada wal jijjiirachuu jirra malee yaadi walii faallaa tokko las keessa hin jiru. Yaadi guddaan ammoo wanni dursu akkuma jedhame yaadi addaa dhibiin hin jiru waaqa dursa waan jedhani. Kan uume waaqa, kan yaame waaqa, kan jiraachisa waaqa, kan carraa nuu kenne waaqa maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf waan kenna cufa waaqa dursa qulqullummaa barbaada. Tuun ammoo isinii edamti jetti dubbii waaqayyo dubbattu. Kanaaf dursa waaqa dursa yookiin tajaajila dursa waan jedhan tokko kaanye. Lammaffaa ammoo maan jenne nuti nda'u namni iddoon maatii dursaa jedhanii sadaffaa hojii jedhanii yaa iddoon walii galtanii nu nama chirroos nu laaltanii dargaggeessa. Nunda yaada adda tokko maan kaanye nuti. Yaada jijjiirama tokko kaasuu mallee nuti maatiin dura hojii dursaa jenne nuti. In dandeenyaan waan dubbachuu barbaanne in dandeenya. Maatiin dura hojii dursaa yoo jennu yoo barumsa kan nama yaada kan mari'achuu jalqabnu deebinee maatii keessaa dhalan tajaajila as jiru adoon ta'e tajaajiloota bal'oo jira gara keenya kan nu birattaaf maatii teenya keessa jiranii tajaajila keessatti hojii murteessaa waan jedhan irratti yoo hojiin hin jiraatin nyaatiin jira. Kanaaf hojii waan cufa dursaa yoo hojiin hin jiraatin nyaata namas jiru kun cufti bishaan dhugna akkuma seeneen bishaan na kennan. Bishaan jechuun bishaan hojiirraa argama waan ta'eef kanaaf hojiin barbaachisaa waan cufa caalaa hojii dursaa waaqa gad jireenya namaa keessatti waaqa gad waan cufa caalaa jedhu naasirreessa dhiifama naa tolcha waaqa gad jechuun jira qabxii sannaa qabadha waaqa gad nami kamiyyuu hojjechuu qaba ejjannoo keenya nu dargaggeessaa ganaa karoora baay'ee baafachuu jirra. Kanaaf dargaggooti keenya baay'ee mooraalii qaban gareen jaffaale hojii hojjechuu qabna jireenya namaa dhiifama hojii dursaa yoo hojiin jiraatte in jaaramani in gammadani tajaajilli in jaarama tokkummaan maatii keessatti uumama waan ta'eef hojii dursaa jenne achiin duubatti ammoo maatiin hojii hojjannee jiraachuu waan qabnuuf waaqi guddaan nu waliin jira nuti hojjanna hin milkoonna maatiin sadaffaa inni qabanne. Gooftaan dachaa edee isin haa eebbisuu gareen jaffaan diqqoo waan adda ta'e qabanii waaqi kun hin qolfamu hin durfamu waaqa hundaa olii jiraachuun kenna argamuun kenna dadamuun kenna uumamuun kenna waaqa soorsiin dhumaa isa kanaaf waaqi opshiinuma keessaan galu filannoo keessaan galu. Garuu lammaffaan maatii mootii hojii jedhanii ejjannoo isaaniiti yaada isaaniiti waaqa dachaa isin haa eebbisu. Woyyuu
Holistic Media. Nullee wanni olii galle waaqa dursaa jenneerra kana dubbachuuf Maatiyoos boqonnaa 6 irratti seek first the kingdom of God then shall become jedha. እግዚአብሔርን ጽድቅና መንግስት ፈልጉ ሌላ ይጨመርላችኋል። ከዛ ደግሞ Proverbs chapter 1 verse 7 የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ሶዳ ዋqa keessa inni jalqaba isaadha. Kanaaf akkuma isinitti hime gad fageenyaan deemuu dandeenyu. Then the second one what to agree that is a family. The third one is work. እግዚአብሔር ውስጥ ስራ አለ፣ እግዚአብሔር ውስጥ ቤተሰብ አለ። ስለዚህ ብዙ መሄድ አንችልም በዚህ ሐሳባችንን thank you yaadi nama hundaatu wal fakkaata ibsa umarratti namna kenna keessa the source of everything is God. So no negotiation, no even discussion about comparing and contrasting God with anything. Salan waaqayyo faatau waaqa waa hundaa oli. My God bless you abundantly. Bifami egi waaqi durse nami baay'een akka kaachanii irra walii gal harki caalaa waaqa maatiitti itti aanaa sadaffaa hojii waan jedhu ka'ee jira ministirii waan jedhu koomaan kaalcharii qabnu qofa doonteen paasterii qofaa moti nami tajaajilarra dhufee xiqqoo nama dura baay'ee social responsibility itti kennamu boundaruma personal boundary privacy inni qabu diqqa ebalu qeesi imotiin inni kan bilbila kaasu dida inni ebalu paasterii imotiin inni maaf nama dhageen inni ebalu wangeelaa inni ceeru inni akkamitti dubartii gaafate fuudhiisa By Jesus, ibena gaafate ingedda. Enda dilimuutu taadaasu. Agaba. Hagasi tufa qeesii teena wanni teena isaatu mirmaauti. Zini galte? Qeesii tee kaminna gaafaten. Yookiin wangeelaa ta'e bee ingedda kol mokkonna na gaafate ture. Ole haasu. Maaf fuudhii saqalaa taaphenatti barreesse ture be. Maaf baay'aadhuma gaawaa hin gaafate anjatale inni wanni basuma isaata wangeelaa illee nama gaafata. Bakki namoota nama dura deeman kenninuufi waan lama tokkoffaa privacy isaaniitii fi wanni hin qabnu lammaffaa immoo nami kun maatii qaba maatii kana provide godha maatii provide godhuudhaaf iyyuu hojjechuu akka waan cubbuu indeet zammaarii honoo ይነግዳል ዳዊት እንዴ እሱን ዘማሪ አይደል እንደ ጌታ ሰው አይደል አገልግ መድረክ ላይ ከመቆም ነው ምንድነው እሱ ማፍዳል ዳልታ ሀገዳኒ ቆበ ሲተቀቡ እንደ ማናን ኢልማና ሁባና ናማጂከና ከሩ ሆጂን ዋቂ ተኮፋዳ ማቲን ለማፋዳ ማቲ ከና ፕሮቫይድ ጎዱፊ ማቲ ማንቱ እንደዘ ጃለ the first institute that God has established on ማቲ ተና ጃልቀቡ ማቲ ተና ከሰ ጅራ ተጃጅል ማቲ ተና ጋፍ ነርቸሪንግ ሆነ psychologically spiritually karaa waaqa dubbii waaqaatiin gaafa soortaati mederekii rabbaate tajaajilaa jirta ijoollee tana darbiya dhaala ijoollee tana waldaa bore ijoollee tana maatii tana jaalalaadha manaa keetii kennuutti baay'ee biraa jaalala ta'e አንዳንድ መድረክ ላይ ወጥቶ ይሰብካል ቤቱ ግን ሌላ ነገር ነው አንዳንድ ፌስቡክ ላይ አንስቶ ይለጥፋል ዋው blessed family blessed this and ሳኒ ዋጋ ሳኒ ቆፋ ቤት ኡማ ኡጋል tokkoffaa waaqa lammaffaan maatiin dursa maatiin eegi dursa argatte jaalala jira jaalalli jiraannaan ammoo waaqachi keessa daadhiis achitti gammada waaqi maatii keetii keerii ati kennitu itti gammada akkuma nama kamiitu gaafii tokko gaafatamee ture hojjechuu qaba nami yoo hojjetu immoo galii argachuu qaba make living for his family provide serving gara tajaajilaa dhufa each and every believer nami amanaan kamiyyuu yaamameera tajaajiluuf walii galee eega yaamame immoo tajaajila eega tajaajile immoo maatii miidheetii moti tajaajilu akkasii moti maatii miidheetii moti gaafa maatii miite maatiin sun sitti gadditi gara isaanii adoo jedhu gaafa maatiin sitti gaddite tajaajili keessa eebbaaf si ta'a inni gaaffii keessa galuu qaba. There is something what we call waan tokko waan nu jennu jira malee full time ministry. Kanaaf walumaa galatti waaqa waa hundaa oli waa hundaa ol waaqa ta'e san immoo maatii ka jaare waaqa jalqaba jaarmiyaan jalqabaan bu'uura maatiitti aansinaa walumaa galatti marii hagardhaa guyyaardhaa mari'ataa oolle irratti wanni natti tole hafuura qulqulluu gargaaraa gidduu kenna ture guddisee galateeffadhaa galataaf ulfinni eebbi bara baraa ka itti eebbifanne kanu eebbise gooftaan galataa ulfinnaa fudhatuuti isin ammoo dachaa eebbifama waaqayyo dachaa isin haa eebbisuuti. Woyyuu Holistic Media.